Nati si deggaramoo sinna deggaruu qaba qe'eedha jiruutti. Boo'icha irraan gadee, rakkina irraan gadee, mimmaan irraan gadee boo'icha fokkisaa. Bo'uun boo'icha fokkisaadha. Haadha koo jedhanii bo'uun gaariidha. Abbaa koo jedhanii hin oolu waan ta'eef duuti. Abbaa koo jedhanii ol bo'uun hin fokkisu. Micaa koo dhala koo jedhanii gadi bo'uuti nama mirirri kan jedhe. Gara mirirrisa jedheetti deeme Yesuus. Gara isa xinnaa iyyisiise, gara isa guddaa boosise, gara biyya wachisiisetti darbe Yesuus. Har'a siifaa darbu gara isa caalu. Hamma nyaattanii jibbitan jedhama biyya keenya. Yookaan hamma humna keessanii sagalee ol baasaati. Gara isa caaluutti naa darbaa jira jedha adaraayya. Adaraa keessan. Caaluutti naa darbaa jira. Onnee guddaadha. Amantii darbaa jira. Afaan kee dubbatte siifaa ta'u maqaa Yesuusii. Maqaama gooftaa koo maqaa Yesuus san lallabu kanaan gara isa caaluutti siifaa darbu. Rakkina caaluutti darbeem. Dhibee caalutti darbeem. Dhibeechi boo'ichaa jira. Man ishee kanaa duubgee kaateetti malee dubartiitti amma furmaata argatte giddu seentuun ikkoo. Ishee dhume, humna ishee dhume, bara ishee dhume malee hin duune. Jirtiif of dandeessee deemtee dhatte. Har'a kan ishee of dandeenye bira dhufa Yesuus. Ishee of hin dandeenye, ishee siree irraa ka'uu hin dandeenye. Ishee bakka axaaxaree dhukkubni mo'ee, rakkinni mo'ee, bakka chaa'ottee biyya lafaa gadhiistee gara du'aatti tasanaabbattee tokko dhaqee Yesuus. Ameen. Eenyu ayyaantuun har'as keessaa, eenyu namni amantii Waaqayyo gara rakkoo isa caalutti tarkaanfatee fi kan dhaqu as keessaa eenyu laata? Eenyu laata? Eenyuun jedheem? Eenyuun jedheem? Erga isa lammataadhaan kun. Erga isa kan kun isa xumuraadhaaf isa lammataadhaan nama baay'eef hin kadhadha asirratti. Mallattoon baay'ee ta'a asirratti. Yoo xiqqaate nama 30 irratti mallattoo. Ameen. Haleluuyaa. Mallattoon inni ammaa kun jedhe Waaqayyo. Amantiidhaan nan guutu fayyina nama baay'ee fudhate. Nama baay'eedhaa ergaa du'aa ari'a. Mana nama baay'eedhaa maatii nama baay'eerraa ergaa du'aa. Isini anoo fayyaadha hin jedhiin anoo fayyaadha maalti natti dhufa hin jedhiinaa. Duuti koo dingata makiinaa dagaan dhufuu danda'a. Aeropilaana dagaan dhufuu danda'a. Markaba dagaan dhufuu danda'a. Elektiriika dagaan dhufuu danda'a. Bakakkaa dingataan dhufuu danda'a. Duuti koo dhaammatee dhufu. Anoo ajjeesaa anoo nagaa kooti hin jedhiin. Waan dingata dhufu sana Waaqayyo har'a irratti dhufasi. Waan immoo beekamu sana, waan biyyi beeku sana, waan ollaa beeku sana, isheen dhukkuba akkasii qabdi irraa fayyuu hin dandeessu waan biyyi jedhu sana. Inni dhukkuba akkasii qaba irraa fayyuu danda'u dhimma jedha soman. Arra galgala, arra galgala, arra galgala, arra roobii simbiratti ganama miti. Ganama galgala simbira. Galgaladha. Maqaa gooftaa Yesuusiin galgaleeffatee siif dhufeera. Ameen. Nu biraa bari'uuf qophaa'aa jira. Si biraa si galgaleeffateera. Keessummaan galgalaa tokko hin galu hin bula. Har'a keessummaan mana keessii dhufeera. Ameen. Keessummaan galgalaa hin bula moo hin gala? Hin bula gaa. Har'a bulee kan si fudhu dhufa. Har'a bulee kan gaaffii kee deebisuun dhufa. Bulee kan ibboo kee kun dhufa. Abbee maaf cal jettee na laalta. Har'a keessummaa mana kee bulu. Ameen. Keessummaa galgalaa garaan ishee galgala jedhama. Warri keenya akkasii nu garaan ishee galgala beeloftee dhufti. Dadhabdee dhuftee dhufu. Keessummaa galgalaa waa baay'ee baatee dhufu. Waa baay'ee qophaa'ee dhufuti mana kee dhufa innis Yesuusidha. Ameen. Meeqa qopheessaa waa mana keessan dhufuuf. Meeqa qopheessaa keessummaan tokko mana keessan seenuuf jira amma. Keessummaan galgalaa tokko paasterii yeneen seena. Mana garree seena. Mana fuudhu birqeen seena. Ameen. Mana roobeen seena. Mana koortuun seena. Mana laliseen seena. Asirraa dubbisaan jira.
Ameen. Mana warqituun seena. Mana fantaa'in seena. Mana suufeen seena. Ameen. Mana jiituun seena. In seena. In seena. Qophaa'e keessummaa galgalaa namni sagantaa galgalaa kan keessummaa galgalaati mana keetti dhufaa jira. Makiinaa keessa jirta. Makiinaa keessa to'atti galaa jirtu keessummaan tokko dhufaa jira. Dhugaa manatti hin galtu. Ilaa gurra keedhaan bilbili keessummaa tokko fidee dhufaan jira. Keessummaa Yesuus jedhamu tokkotti furmaata guddaa baatee mana koo seenaa jira. Mana qiqqixeessaa nu eegaa'edha ijoollee mana jirtu. Mana qopheessaa nu eegaa'edha nama mana qe'ee jiru. Keessummaan ulfinaa tokko amantiidhaan qe'ee keessan feera. Inteessaa hin amantuuna. Hin amantuuna. Hin amantu. Amantiin si gaafadhe. Sin gaafanne. Amantiin si gaafadhe. Hin amantuu keessummaan ulfinaa mana keetti deemaa jira. Inni hiwwachuu akka namicha sanaa maaloo dadhabbe amantii koo na bira darbiin akka Yesuus jedhe hin jettu ati. Bira dabarsita galgala kana. Maaf bira dabarsita keessummaa ulfinaa. Keessummaa buluu dhufe. Keessummaa si wajjin haasaa dheeraa godhachuu dhufe. Keessummaa wajjin nyaachisanii obaasanii yaada garaa wajjin haasa'u. Eessaa dhuftee maal hojjettaa jireenya akkamidhaa maal rakkoonii maali wannuuni akkamitti jiraattaa maal guutummaan biyya kanaa maal lafti biyya kanaa maal keessa jirta jedhameetu nama keessummaa dhufe wajjin yaada garaa ofii haasa'u. Ameen jedha. Keessummaan ikkoo si cabbatee darbu miti. Akka intalittii ibsidha. Isicha gidduu seenee barachiifatee sokke gaa'edhee sokkisii baradameeraadhee sokkiteen gara manicha nama kanaa garuun seene Yesuus. Buluun seene Yesuus. Seene Yesuus. Harragaa Waaqayyo gooftaan gara isa caaluutti darbe. Gara isa caaluutti darbe. Utuu inni darbaa jiru waat ta'e. Mee waat ta'edha. Waat ta'e tasfaa qorraacochi mattu. Cambeessituu dhufe. Beektu akka naannoo keenyaatti cambeessitu jechuun maal jechuudha? Humna fuutu. Mee jecha kana naa himaa. Nama wanta tokko jechuuf kaata kun hin taa'atteeti. Kun amma dhuguma galma gaa'atteeti. Kana hin taa'attee rakkatta. Kana hin taa'attee dhamaata. Jecha jedhuuf naannoo keenyatti cambeessituu jennaan. Sinimmoo maal jettu naannaa keessanii? Cabsituu. Cabsituu. Naannaa keessanitti jecha jedhamu san. Naannoo keenyatti hin tuffatan. Tuffatu. Tuffattu. Naannoo jedha hima akka ishee gosaa eebbisu. Naannoo eessadha kan keessa? Eessa isheen? Arsiidha. Arsii isheen amma arsii eessaadha? Arsii gara baatuuti. Baatuudha. Baatu bira darbeera, arsii roobee dhaqeera, xichoo dhaqeera, boomsaa dhaqeera. Iddoo baay'ee waan hin deemu beekaa jechuudha arsii keessa tajaajilee. Abboomsaa miti arsii xichoo gaafadhu nama waggaa 27 bilbili gaafadhu waggaa 5 waggaa 6 nama waggaa 27 jaamee ijoollee isaa ijoollee lama kan asheerutti achitti baname naannoo sanatti jechuudha. Kanaatiif inni beeka deddeen dumaa shaaraan hojii waaqayyoo jira. Arsii roobee jira. Arsii roobee irratti immoo ijoollee waggaa 27 fi waggaa 17 duudota lamatti musliima keessaa baname. Abboomsaa irratti mucaa barsiistuu wayii iddoo adda addaa geessanii kan dadhaban musliima kan taate mucaa isheetti baname. Kanaaf biyya kanaan deeme hundumaatti bilbila gaafadhaa iddoo kana mallattoon ta'eeti jira jechuudha. Yoo biyya sanatti himtani ani immoo bilbila gaafadhaa akkasii kanatti ta'edhee dhugaa isinii ba'uu nan danda'a. Eeshi ambiraan maal jedhama biyya keessanitti namni humna sin fuutu humna bakka wanti kun hin ta'u. Maal isaa gizee kee fitta, maal isaa qabeenya kee fitta, maal isaa yeroo kee fitta jettee ana milee kee kuttu. Waa'eefiin kana jedhee amantiitti seenuufiin kana jedhee. Mogolee guutuu. Hinaaftuu. Abdii kutachiiftuu. Abdii kutachiiftuu. Cabsituu. Eegaatti jedhaa kana jalaa waadha. Abdii kutachiiftuu tokkotu
Karaa Yesuus irratti itti dhufe. Dhattee paasterii jenneen gargaarinii. Dhattee garroon gargaarinii. Jetteeti oduudhaan dhufte. Amma namoota du'uuf ka'an, namoota rakkoo gurguddaa keessa gargaran abdii kutachiistu tokkotti sitti asaasaa jira. Yookaan seexanatti dhufe akka hewaanitti asaase sitti asaasa. Argite? Akka hewaanitti dhuftee shakki goote seexana dhufee sitti asaasa. Yookaan seexanatti akka dhaqee anaanaaf saphiiraadhaan maalitti gootu hamma kanan dumaatti gurgurtanii maaf laattu waaqayyoo fi dhoksadhaan bifadhaa kan jedhee isaaniin akka adabamu taasiste abdii kutachiistuudha seexana. Seexan silleen baachuu gabbaa'e. Amma dubbadhu kana abdii kutachiistuuti dhufee jira. Eessa moo jirti? Fakkiin eegina sammuma kee keessa jirti. Yaaduma kee keessa jirti. Amma inni ergamaan kun dubbatu hin ta'a. Amma inni yeneen faayidhaan kun hin ta'a. Amma inni garreen faa nutti dhugaa ba'an kun hin ta'a. Amma inni achitti wangeelli dubbata kun hin ta'a. Simatti asaasitee lafa fagoo miniin. Abdii kutachiistittiin akkasii, mugilee buustuun akkasii, cabsituun akkasii. Achuma si bira jirtee laa yaada keetti dubbachaa jirta. Maqaa Yesuus hin sirraa fagaatu. Fagaadhu narraa jedhame. Seexanni yeroo hundumaa fagootti eegina. Gara laphee keessanii dhufa. Gara yaada keessanii dhufa. Maaliif dhufa? Wanta amma dubbatamaa kun tasan ta'u. Wanta amma jedhamaa kun hin danda'amu. Yeroo tokko warra wannuti barumsa barsiisaadha. Misikirneetii isaa seenuu dhaga'u nuyi. Warra kaatolikoota kanatu barsiisa paasterii yookaan pooppimoo maal jedhu isatu barsiisa lamadha kan inni barsiise pooppii lamadha lamaan isaanii akka dubbiin ani dubbadhu kuni amma ni qixxee darbeera xiqqoo naafe amma dubbiin ani dubbadhu kun nama baay'ee irratti raawwata waan ta'eef dura amilee keessan amantii keessan kakaasu inni jalqabaa maal godhaa pooppiin suni Galaanni Eertiraa jedha barsiisa. Galaanni Eertiraa barattoota isaa barsiisa. Lamatti hirame inni jedhamu sobadhaa. Galaanni Eertiraa lamatti hiramu hin sobamne. Garuu galaanichi sun galaana karaa caffaa ta'e tokko dhaqanii yoo waa sana galaanni suni jilba gajjallaa koronnoo geessii jedhame. Eessa geessee? Jilba gajjallaa koronnoo geessii. Kanaaf bacabacanii deemuu danda'u malee dhuguma galaanni Eertiraa suni saragallaa Fireewoon nyaate miti galaana lamatti hiramuu danda'e miti jedhee barsiisa. Sana booda achi keessaa pestekoontaaliin jiran akka keessanii hafuurattama. Haleluuyaa, haleluuyaa, haleluuyaa jedhee pooppii sana jeeqeedha. What happened settee faranjiin daftee naati midire gaafa isheen akkasittiin jettu waan dinqifadhee ol ka'e maanna koronnoo gajjallaadha jettee koronnoo gajjallaadha baay'ee gaarii kaa fardeen achi keessatti dhumaanuu isaanii na dinqisiise fardeenti koronnoo gajjallaatti dhumuu isaanii saragallaan achi keessatti dhumuu isaanii isa na dinqisiise waaqayyoo galannaa ta'u naan oppiin sun afaan qabatteedha. Koronnoo gajjallaatti fardiin kumaare koronnoo gajjallaatti hawwitiin kumaare koronnoo gajjalla cabsituun isheedhaam cabsituudha isheen mee cabsituudha jedhame. Kana booda gaafa namichi amantii qabu kun ka'ee ittiyyuu namittiin afaan qabattee dhiisteedha. Dhiyoo kanammoo waan an biraan dhagaa'ama pooppii biraan moo'ii akka sedheetti lallabaa'edha. Dhiyooma kanaan kun immoo. እኛ jedhaan qoftan deema እኛ አሁን hojii ergamootaa boqonnaa 3 lallabuu hin dandeenyu jedhaan dubbima dhugaadhaan lallabuu hin dandeenyu waa'ee Phexros እኛ ብርና ወርቅ የለንም jedhe amma nus birqii qabna meetii qabna kana lallabuu hin dandeenyu bara Phexros miti jedhe taznaannaa hima barsiisa. Pooppeettee tokko amantii machee walgahii budaa keessa firriin dhibiin jedhanii nullee walgahii budaa keessa firan qabnu amee Yesuus gooftaadha.
Jallaa keessa qajeelaan tokko haa jiraatu. Ameen. Ameen. Nama namanne taa'ee amma nu ceephamu keessa manataan tokko lama nuuf haa jiraatu. Abbe. Ameen. Warra shakkanitti nama misikirinetii kennaa jira. Amantiin isaanii guddate akka irraa fayyadamani. Ameen jettaa? Ameen. Ameen. Kana booda pooppiin kee maalidhaa? Amma hojii ergamootaa boqonnaa 3 maal gochuu hin dandeenyu? Bakka piriichi gochuu hin dandeenyu. Lallabuu hin dandeenyu. Barsiisuu hin dandeenyu. Waayee? Birriis qabnaa? Meetis qabnaa? Sana booda ammas barataan tokko qaxaleen tokko harka ol kaase. Pooppi sirrii jette. Birriis qabna? Eeyyee. Meetis qabna? Eeyyee. Amanticha garuu hin qabnu. Amanticha ittiin naafti diriira maal hin goonu? Hin qabnu. Amanticha ittiin gaaffiin deebi'e garuu hin jiru amma. Birriin jira, doolaarri jira, yuuroon jira, qarshiin jira, diraam jira, maalchi jira, yaan jira, waan barbaade jira, garuu maal hin jiru? Amantiin hin jiru. Tarii atarra beekumsa qabdaa, dooktara ta'uu dandeessa, ispeeshaalistii ta'uu dandeessa. Argite ispeeshaalistii ta'uu dandeessa, dooktara ta'uu dandeessa. Ambiraammoo waan kanaas immoo nama PhD hojjete saayintistii giruuppii ta'uu dandeessa. Garuu amantii hin qabdu yoo ta'e gatii hin qabu. Asirratti isinitti himne yeroo darbee nama baay'een itti dhiyaadhu yeroo baay'ee kadhadhuuf tokko jira. Namni kuni teknooloojii Addis Ababa Yuunivarsiitii teknooloojii faakaaltii barsiisa. Saayinsii teknooloojii faakaaltii barsiisaa. Tababaarii piroofeesariidha. Namni kuni harki isaa paralaayistii. Harki isaa paralaayistii ta'eetu piroofeesara laala. Saayintistiidha laala. Innaan an kadhe. Ganaa maal paralaayistii taata? Ganaa waa baay'ee barreessita. Ganaa sammuu keetti waaqayyo fayyadamee hojii gurguddaa siin hojjeta. Yeroo darbee Itoophiyaan akkas hin beektanii biyya miseensa biriiksii taate. Biyya miseensi biriiksii kana keessaa yuunivarsiitota Itoophiyaa jiran keessaati isatti rekomendid ta'ee saayintistii Itoophiyaa bakka bu'ee isitti dhaqee biyya Chaayinaatti argama. Nama kana nama harkisaa hin hojjenne saayintistii dhaqee biyya bakka bu'ee hirmaatu harka isaa irratti kadhannee qoricha itti taana. Miila isaa irratti kadhannee qoricha taana. Waa barbaadde gubbaa sana ga'e beekumsaan. Beekumsi kee nu barbaachisa. Garuu amma amantiin ga'u. Amma amantii gaaffisiif hin deebisu. Sitti waani. Haleluuyaa. Har'a waaqayyo furmaata tokko kennaa. Ameen. Ameen. Har'a nam tokko furmaata kenna. Ameen. Ameen. Hin beektu as keessa doktoroonni yoo jiraatan dhukkuba sana. Dhukkuba tiru. Taayip A, taayip B qaba. Nama barataa ta'etu yeroo waggaa 10 akkas ta'a, waggaa 8 ta'a. Doktoroota as keessa jiranitti himaa jira. Micaanii akkuma garreefaa, akkuma paastareeneefaa, akkuma sana dur barattoota nani barsiisaa turetu dur hojjetaan ture barsiisaas hin ture. Arbaa Minci Yuunivarsiitii Dipaartimentii Faakaaltii Fayyaa isaan ga'a. Meedisinii barachuu deemu. Meedisinii kana barachuu deemaniitu micaan achi keessatti utuu ofirratti of eeggannoo hin godhiin waggaa 3 walakkaa nama baratee haaf laayifii sana fixanii arfaffaatti nama ce'aa jiru nama wannuu qaburraatii dhukkubni tiruu sun itti darba. Hepitaatessa jedhamu sana. Taayippii isa fokkisaa sanatti itti darba. A or B sin beektu isa fokkisaa sana. Satirii ta'uu hin dandeenye sadarkaa biyyaa. Isa booddee micaanii abdii kutatee bakka handattuu nan du'a yoo mata'es biyya alaatti kan yaalamanii yoo hin danda'ama ta'e garuu amma kun hin danda'amu naan hin du'u kootee jedhee gaafa abdii kutatu barataan durna beeku itti maan. Micaa boqqojjiiti. Ergamaa nugusee roobaafaa biyya isaaniiti. Iyyuufaa beeka. Naan akkasittiin jedha. Namni tokko namni amma ammaatti miidiyaa irratti badaa mul'anne jira. Waan inni dubbate lafa hin bahu, waan inni amanee hin ta'a.
waan inni jedhe amanii fudhadhu siin kadhachiisaa jedha. Na siin kadhachiisaa jedhe gaafa inni silkii koo itti laatu qeesi naan jedhe. Qeesimee ani qeesiyyuu hin turre hin jedheen sanas ta'e kanas ijoolleen dargaggoonni maqaan Yesuusii keessa jiran qees namaan jedhu warri karaa mul'oongeel fa'aa masirata Kiristoos fa'aa waan adda addaa jiran immoo paasterii. Laumati beekama yookaan qees yookaan paasterii beekama. Abeeti jedhe. Arbaa Mincii si bilbilaan jira. Inni tacannakku tamaariin. Maal jedheeti sana nama sinitti mee kana nama. Naa dhumateera. Ani mana barumsaa hindattuu nan du'adheen. Micaa hiyyeessaati, micaa barataati, ijoollee boqqojjiiti. Ergamaa kana biras dhaqee kadhachiifadheera, iyyuu biras dhaqee kadhachiifadheera, ittuma fufe amma hindattuu jijjiiramni waan hin jirreef jedheen galuuf ka'ee itti jabaachaa deeme. Torban darbe tiriitti naan baay'ee fokkiseera naan jedhanii. Kanaaf amma galuuf ka'een shaanxaa koo hunduma isaa naqadheen waa'ee kee dhaga'e naan jedhe. Naani akkas jedheen itti qallade. Amantii bitachuu dandeessaa suuqii dhaqxeen jedhe. Amantiin hin bitamaa? Utuu waan qabaatan qabaatanii waan argatan qabatanii namichaadhaan mootummaan Waaqayyoo namicha gamna tokko fakkaate qonnaa keessaa waa argateetu kan qabu hundumaa gurgureedha. Dhaqee ittiin bitateedha. Utuu hin danda'a ta'e kan qaban gurguratanii amantii bitatu. Amantiin nama jiraachisaa, amantiin du'a nama oolcha. Amantiin nama gargaaraa amma jecha gabaabduu tokko jedhee gara xumuraatti deemaa jira. Maal taatuu dheeresse jettumini ergamaan Waaqayyoo saatiin kee gabaabaadha naan jechaa. Dafii warra manan bichaa tiriit godhi gargaariitiin amantiidhaan deeggarii dhiisinaan jechaa jira waan. Gammade egaa waattaa. Ameen. Sana booda micaan akkas jedhaan akka gootu inni. Inamantaa maal natti qalladdoni nama du'uuf ka'eedhaan naan. Inamantaa hin jedhu. Nana mana naan. Inamantaa nana mana. Yesuus Kiristoos Waaqayyoon natti itti amantu kun akkuma sila sinitti shaqase. Iyyoob boqonnaa 42 lakkoofsa 1-2 irratti hundumaa gochuu akka dandeessu isa jedha kana fudhattan. Waaqayyo hundumaa gochuu akka danda'u. Inkaanis dhukkubas keessaati kalee kee keessa maayishin hiriidhanna kee keessaa qaama tokkitti fayyisuu miti. Sima kana gararraa kaasee garaadha kee keessaa dhiigarraa kaasee akka inni si uume hin beektame. Inni dhanna kee lafaa kaasee dhiigarraa kaasee nama si godhe lafee sitti uume kuni akka inni si fayyisuu danda'u attam taatee amanuu dadhabdee jedhe. Baqqaa rakkina nama naayi. Amantee dhaqiitu bor uffata ishiisin jedhe. Tanuma ya kanaan jenne ya sanaan jenne dhukkuba sanallee na baara. Dhaqi bicha uffata ishiisu. Ganama gaafa dhaqee uffata ishiisu inni akka gammachuu ta'ee doktariin isa qabatee jiru gaafa cheek isa godhu innoon badeera. Inno Yusuma bilbilee waayyoo nan fayyi innoo irra hin jiru nan qooyi torbee lama ga'e. Qooyi ji'a ga'e hin jiru. Torbee lama ga'e hin jiru. Torbee sadii ga'e cheek godhe hin jiru. Ji'a ga'e hin jiru. In fitee har'a hindaa'uun ispeeshaalistii fitee yeroo amma beddellee hospitaala jira. Ameen. Tuubaa jedhama maqaan isaa. Qoradhaa itti bilbilaa gaafadhaa isa. Inni achi jira jechuudha. Kanaatiif dooktarii iyyuu tiriit godha amantiin keenya. Ispeeshaalistii tiriit godha amantiin keenya. Saayintistii godha amantiin keenya. Warra amma beekumsatti of hirkistaniifini amma maasa'ee jechuudha. Amantiin beekumsa gararraa. Ameen jettaa dandeessee. Amantiin beekumsa gararraadha ilaame. Amantiin beekumsa gararraa. Amantiin dandeettii sammuu gararraadha na jedha. Gararraan ameen jedhaa kaa. Dubartittiin Saaraan akkas jetteem dubartii Saaraan akkas jetteem hojii erga mul'ata boqonnaa 21 irratti maa jette. Inni koo muchaallo. Dhanni koo du'eera. Hindaa'um jette. Abbaa manaa koo wajjin ciisuu dhiiseera. ከዚህ በኋላ ፍትወት ለእኔ ምንድን ነው?
ከባል ጋር መተኛት ይቻለው ግብረ ስጋ ግንኙነት አቁሜያለሁ አንኒ ከሁንዱምቱ ሚሪ ከሁንዱምቱ ሚራ ኬሳ ባሄራ እንኳን አለጎቹ ሚኒ አብርሃም ወጅን ገልገል ቀሬራ ገርገር ሴኔራ ሲሬ አደደባ ፈኔራ ወሎለኒ ሚኒ ዋሳ ከናን ቀሙ irra dabarreerra laguu irra erga dhaabate barri isaa ifamee isa yoo waa'ee laguu ani fitweeyti dhaabeera jette yeroo sana keessatti waaqayyo hin danda'ama. Teetti dubbachaan jira hin danda'ama. Namni umuriin koo sokkeera micha argachuu hin danda'u illee as keessaa hin argattaman. Siifaa ta'u maqaa Yesuusii. Gara hojii isa xumuraatti seena. Egaa gara isa caalutti deeme Yesuus. Mee gara isa caaluudhaan. Gara isa boosisaa jirutti deeme. Isa biyyi boonsa. Egaa amma adaraa waaqayyo waaqa jiraata. Waasin kadhadha. Waasin kadhadha. Cambeessitu, ammeessitu, humna fuutu, sammuu keessanitti aasaasitu akka isin hin fayyine mee ofirraa ifadha takka. Gaaffin mana kee, gaaffin hojii kee akka inni laphee si sokku maqaa gooftaa Yesuus haa nyaatu garaa kootti hin dubbatin kun hin danda'amaa naan hin jedhin kun hin ta'anaan hin jedhin kun hin ta'anaan hin jedhin eessaa dhufee ta'a. Attamitti ta'a eessaan goree ta'a yoo maal ta'e kun ta'a haalli tokko iyyuu hin jiru duumessis hin jiru bokkaanis hin jiru attamitti ta'a hin jiru fagaadhu narra duumessis hin jiru bokkaanis hin jiru waaqayyo garuu lafa kana bishaaniin hin guuta ameen jedhii qophaa'e sana booda gaa Yesuus Kiristoos akkasedha isheen oduuteetti dhaggeeffadhaa jarootittiin dhufte ammeessituu maa'e Yesuusin hin joorsinii gara mana keettis fuutee hin galiinii nama du'aa kaasuu godhu gara mana kees fuutee hin galiinii gara mana keettis maal godhi fuutee hin galiinii Yesuusin maaliif inni bakka xumurameera amma bo'aa jirra micaa kafanneerra amma qopheeffanneerra biyyi hundumtuu laphee rukkutee bo'aa jira. Lafarra gangalatee bo'aa jira. Micaa kochaa jira. Micaa sokkee. Micaa duudaa. Gaafa kaanii Yesuus Kiristoos akkaseera. Hin sodaatiin amani. Jecha kana isinitti dubbata waaqayyo. Hin sodaatiin rakkinicha laaltee amani. Hin sodaatiin namni boo'u laaltee amani. Hin sodaatiin biyyi wacu biyyi lafarra gangalatu ilaaltee amani. Murtoon dhimma kana xumurameera biyyi jedhee boo'aa jiru ilaaltee hin sodaatiin amani. Har'a kanatti aanee hojiin an hojjedhu amantiidhaan hojiin an hojjedhu fayyina sirratti ta'uudhaaf ergaan sii qaba. Hin sodaatiin. Amaniin danda'ama. Hin sodaatiin amaniin danda'ama. Hin sodaatiin amaniin danda'ama. Hin sodaatiin amaniin danda'ama. Raadiyaas yaabora dabaa shaladama. Hin sodaatiin amaniin danda'ama. Akkas qabadhaa tumnani hojiin hojjetiin laphee keessaniif kadhata tokkoon kadha yaa abbaa. Amma hojii amantii hojjechuuf kaaneera. Waan obboloonni kootti dhiphatan immoo ani hin beeku. Gaaffii obboloota kooti immoo ani hin beeku. Situu beeka. Adaraa laphee isaanii sodaa keessaa balleessiti amantii dabalee. Wanticha hiixatanii dhugumayyuu hiixatanii qabachuu hin danda'an. Dhugumayyuu lagichi guutuudha tarkaanfatanii ce'uu hin danda'an. Garuu amantiidhaan ce'uun hin danda'an. Garuu amantiidhaan laga lamatti hiranii ce'uun hin danda'an. Gara amantiidhaan akka Phaawulos akka eeyyoonni maqaansaa namicha Samaariyaa Filiiphoos irra keessa butamanii darbanii keessa darbuun hin danda'an.
Haleluuyaa. Ameen. Ani amma milikkita tokko irratti waamuufan dhukkuba fayyisu. Oh, Yesus. Rakkoo caalu, rakkoo isa caalu dubartuu giddu seentu sana kan caalutti seenaan jira. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin obboloota koo naa gargaara. Ameen. Yookaan haadha bakka bu'anii jiru, yookaan abbaa bakka bu'anii jiru, yookaan obboleessa bakka bu'anii jiru, yookaan obboleettii bakka bu'anii jiru, yookaan dhala bakka bu'anii jiru, yookaan ofii isaanii uumama Yesus. isaanii jiru. Yookaan rakkoon isaanii rakkoo hawaasummaadha, yookaan rakkoon isaanii rakkoo dinagdeedha, yookaan rakkoon isaanii rakkoo qabeenyaadha, rakkoo jireenyaadha. Adaraa gooftaa Yesuus sin kadhadha. Galgala kana garboota keenyaa qaqqaba. Ameen. Anis hirriba koo dhabee ka'ee dadhabbii koo kan Yesus. tona jalaan godhe. Ameen. Anis walgayiin qaburraa kutee yaa Waaqayyo gooftaa guyyaa Yesus. iddee walgayiitti muguun naaf ta'a. Yaa Waaqayyo jedhee murteessee saba kana deggeruun qaba ayyaana ati narra keesseen jedhee ka'e anaanis manaan godhe. Ameen. Saba kanaafis furmaata naa ta'e. Ameen. Amantii isaanii haa dabala. Ameen. Warra achirraa na dhaggeeffatanis warra sirraa na ilaalanis amantiin isaanii naaf haa dabala. Ameen. Amantiimti isaanii naaf haa dabala. Ameen. Amantiimti isaanii naaf haa dabala. Ameen. Ameen. Dabale amantii. Gaachaan qophaa'aa. Amma hojiitti ce'u. Ameen Yesus. Haa gadhiisate na laalaagaa. Kana booda gara isa caalu sanatti ittuma siqaa dhaqa. Ittuma siquu jalqabeera gamma Yesus. Ittuma siqaa waa dhaqan sagaleen boo'ichaa dabalaa. Sagaleen sodaa dabalaa. Ittuma siqaa sagaleen ammeessituu dabalaa. Sagaleen namatti ga'istu dabalaa. Dhufan. Ittuma siqan. Ittuma siqan. Sagaleen boo'ichaa. Sagaleen abdii kutannaa. Sagaleen baqqaawwacaa. Sagaleen rafarra gangalatan. Biyyoo ofirratti farfarsoo ta'e biyyoo farfarsan. Fuula isaanii mocoroo ta'e fuula isaanii mocoran. Biyyoonni waa bu'an fuula isaanii mocoran jiru. Gadda isaanii ibsuuf. Kanaaf akkas godhani bifatti naannoo isaaniitti gaddatti Dhugi ibsatan. weedduu aannan kee dhugi aannan. Sasanarraa kan ka'e akka dhabu. Yesuus goofta. Gaafa isaaniitti siqanii ammeessituun isheen caaltu. Ammeessituun isheen caaltu itti dhufte. Ammeessituun isheen caaltu itti dhufte maali? Han jettu. Cambeessituun isheen humna fuutuun caaltu dhufan baay'atan ammamu. Sila nama tokkodha. Maal jettu? Isheenoo ciifteetti jedhe Yesuus. Isheenoo rafteetti inkaati. Gana harka qabeen ooshaa. Gana harka qabeen du'a keessaa kaasa. Jedhe Yesuus. Sana booda boo'ichi gara kolfaatti ammeessitoonni warri gara dhumaa immoo baay'ee cimoodha. Warra namatti kolfan. Boo'a adduutti dhaabanii warra kolfan. Jedhan. Galaba xaasaaq jedhu warra maariffaasa. Kolfa hundi irraan. Kun namilee irraan taane cabsuuf kan kolfamu. Hin danda'amuu kan kolfamu. Hin ta'uu kan kolfamu. Kanatu dhagaa. Sagalee kolfaan dhagaa. Sagalee kolfaan gaafa dhagaamu Yesuus Kiristoos warra ammeessittu sana warra kofaltu sana gadi ishee yaasa. Gadi siif haa yaasu ameen. Yaa ilma kee keessaa garaa kee keessaa hin ta'u kan jedhu gadi siif haa yaasu. Lakki amma kun hin taane kan si jechisiisu gadi siif haa yaasu Yesuus. Hallelujah. Ameen. Miyuutii irra jiru. Mootii irra jiru. Miyuutii taataniittu. Sagaleen keessan cufaadha. Sirreeffataa jiru qaba. Nama waammachaa jiru. Dhageessanittu dhagaan jirru. Amma banameera. Baname amma isinitti argisiise. Yesuus gooftaadha. Amma ta'eera minii? Eeyyee. Haa ba'u gaa inni sun.
Ameen. Ameen. Warri gara dhumaarra hafanii jiranii haa ba'anii laphee keessa. Ameen. Yoo haadha manaa keetti shakka yoo ta'e sammuu ishee keessaa ba'u. Ameen. Ameen. Yoo abbaa manaa kee shakka ta'es sammuu isaa keessaa siif haa ba'u. Ameen. Yoo dargaggeessa mana kee jirutti shamarree mana kee jirtutti shamarrees bara kana amantiin qabani isaanti mormootes keessaa siif haa ba'u maqaa Yesuusitti. Ameen. 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 Kana booda maaltu ta'e? Yesus Jedhaa kaa. Olitti seeni. Ameen. Olitti seeni. Ameen. Hin nagaa gurri. Hin amanaa garaan. Yesuus olitti seeni. Ameen. Elaan waa jechaan jiram qixxee ga'eera fixeeram. Yesuus itti seeni. Yesuus itti seeni. Ameen. Itti seenee harka qabe. Itti seenee maqaa waame. Nama du'e maalidha maqaan nama du'e? Reeffadha. Inni garuu intaloo jedhe. Du'aatti maqaa baase Yesuus. Ameen. Har'a waan si jalaa du'etti maqaa si baasa. Ameen. Waan ati du'eeratte tokkotti har'a maqaa baasa. Ameen. Waan ati du'eera tokkotti harka qabee kaasa. Waan ati xumurameera jette tokko ilmi Waaqayyoo aangoo waaqummaa isaan dhaqeetu maqaa sii baasa. Harka qabee butee baasa. Ol seena. Ol seena. Ol seena. Isaa caaluudha ol seenaa. Du'atti ol seenaa. Boo'ichaltti ol seenaa. Maaltu si boosise obboleettii ol seeneera Yesuus. Maaltu si boosise obboleessa ol seeneera Yesuus. Maaltu si boosise haadhoo ol seeneera Yesuus. Ol seeneera. Ol seeneera. Ol seeneera. Ol seeneera. Ameen. Ol seeneera. Ameen. Qophaagaa isa xumuraati. Ilaa akkasitti ta'a. Warri na argitan. Harka keessan yaa bitaa. Gara waaqaatti baay'istanii ol hin dheeressina akkasiin hin dadhabne ittuma waan bara keessanitti akkas godhaa. Fuula keessan immoo gara waaqaa ilaalaa. Amma ni giggiriin barbaada. Ol seena Yesuus. Ol seena isa boosise. Ol seena isa humna gararraa ta'e. Ol seena isa gaaffii gararraa ta'e. Dhugaadha ol seenuuf ela Yesuus. Ela ol seenuuf Yesuus. Ol seenuuf Yesuus. Laaffisee man dubbadha ol seenuuf Yesuus. Xiqqeessee man dubbadha ol seenuuf Yesuus. Turaagaa Abba dhaqee harka qabi. Dhaqee harka qabi. Warra bo'an. Warra bo'an. Warra dhumeera naaf jedhan. Dhugumayyuu warra xumurameef. Dhugumayyuu micaan kun hin ciiste miti hin duuteetti. Dhugumayyuu micittii kanaaf xumurameera. Abba abba naa dhaqika. Naa dhaqika. Milikkita ajajuuf qophaa'a. Milikkita fayyina baatee deemu. Ammatuma isin akkasitti teessaniitu namoonni rakkoo gurguddaa qabdan homaatu isin hin dubbatiin imimmaan ija keessan irra jira.
Gaaffii gurguddaa kan qabdan. Bagala bara boshee deebiira bara bara deeyaa. Oh. Asiis achis deebitanii kan dadhabdan. Silkiidhaan kadhachiifattanii kan dadhabdan. Zayitii dibataa bittanii naan irra kan sin jalaa darbe. Bishaan dibataa bitattanii naan irra kan sin jalaa darbe. Bakka gochuun naan malu godheera naa xumuramuu isaati warri ittani. Ameen. Amma warri boossani. Waaqayyo amma mana keessan dhufeera. Ameen. Jala jalqabeera nam tokko. Imimmaanuma sirra yaa. Hirqinfattee boossa. Rakkoo isa caalu. Gaaffii isa caalu. Lola ilaalaan jira. Nama hirqinfatee bo'aa. Ameen. Dabali. Ameen. Dabali. Ameen. Har'a durdiin katti boosse. Har'a dabaabaa irratti boo'e isa xumuraati. Dur golatti boosse. Har'a dabaabaa irratti boo'e. Zuumii irratti boo'e har'a isa xumuraati. Karaa diidas karaa isiinis imimmaan gadhiifameera. Imimmaanicha kana haquu dhufa Yesuus. Maati imimmaan hin buusne ta'e maal haquu dhufa? Amma warra rakkoo guddaa qaban abbabbaa. Warra gaaffii gurguddaa qaban abbabbaa. Warra guyyaa xumura isaanii lakkaawwachaa jiran abbabbaa. Ameen. Dhugaadha. Warra dhirsarraa achi galagalanii siree irratti boo'an abbabbaa. Girgiddaatti galagalan. Warra haadha manaarraa gadi ba'anii dhoksatanii shinti beetii gidduutti boo'an abbabbaa. Warra waajjira keessatti miidhamanii waajjiraa gadi ba'anii boo'an abbabbaa. Warra mana nagadaa daldalaa keessatti hojii mootummaa keessatti mussinaan irratti ta'ee yaa Waaqayyo tidaarii keessatti rakkoon isaan qunnamee gooftaa Yesuus Kiristoos finyoon barbaadamoo hin ajjeesamoo nama ajjeesa. Warra jedhanii boo'an abbabbaa. Har'a furmaata guddaa tokko akkati qabattee dhuftu si kadhadheera. Tokko boo'ichi jalqaba. Sa caaluudha. Rakkoo caaluun furaa'e. Gaaffii caaluun furaa'e. Rakkoo gara du'aatti geessuuf ka'e kanan fayyisaa'e. Rakkoo gara du'aatti guyyaa malee namni dhaabatee nafu guyyaa malee rakkoo gara du'aatti fuudhee qajeele kana gidduun seenaa fiige. Furmaata laadhaa'e. Tokko. Lama. Kophay. Sadi. Ameen. Bilikita gochaan jira. Rakkoo humna olii. Afur. Ameen. Eeyye. Dhufeera gift jedh. Shani. Jedhati. Inni ittisiin hin qabin. Mimmaan tija keessanirra yaa jira argaan jira. Jedh. Har'a dabarraan ittiin badda, har'a dabarraan ittiin duuta, har'a dabarraan ittiin cabda. Waaqayyooti guyyaa har'aa. Sii gale. Jedh. Afur taataniit. Shan taataniit. Rakkoo hawaasummaa si boossise. Rakkoo dinagdee si boossise. Du'ee. Rakkoo jireenyaa si boossise du'ee. Rakkoo dhukkubaa si boossise du'ee. An firatti himattu dhabde. Himattee mukan si dhaga'u dhabde. Amma ta'aa jiran. Gooftaan koo jirra jiraabbe. Nagaa. Nama du'uuf ka'e Waaqayyo nam sadii gidduu naasennaan nagaa. Nama fokkeetti qabame. Nama falaan mala dhabe. Nama sadii gidduun Waaqayyo naagallaan nagaa. Kudhan gidduu naagallaan nagaa. Digdama gidduu naagallaan nagaa. Raadhaa baastalaa deemaa shaaraadhaa baastalaa. Jedh. Jedh. Jedh ammay. Jedhi banan. Kadhachaan jira harka koo kaase. Sagalee guddaan akkas jettu. Rakkoo caaluun furameera jedha.
Rakkoon koo inni caalu furameera. Dabali jedhi. Hallelujah. Rakkoon koo Rakkoon koo inni caalu furameera. furameera. Dabali jedhi abbee. Rakkoon koo Jala jira maal godhare? Caalu Ina furameera. boosisu furameera dhe. Calin jedhiin. Ina boosisu furameera. Rakkoon koo inni caalu furameera jedhi. Guddaan amantiidhaan abboo. Furameera. Maqaa Yesuusiin. Rakkoon koo inni caalu furameera jedhi. Qophaagaa kadhata xumuraan kadhadha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin rakkoon gara du'aatti geessu. Rakkoon gara xumuraatti geessa. Rakkoon furmaata dhabe. Rakkoon fala dhabe. Rakkoon furmaata dhabe. Rakkoon humna gararraa ta'e. Rakkoon qabeenya gararraa ta'e. Rakkoon jaarsa biyyaa gararraa ta'e. Rakkoon geggeessaa waajiraa gararraa ta'e. Rakkoon abbootii aangoo gararraa ta'e. Rakkoon abbootii qabeenyaa gararraa ta'e. Rakkoon maatii gararraa ta'e. Rakkoon fira gararraa ta'e. Har'a galgala maqaa Yesuus Kiristoosiin furmaata arga. Har'a galgala maqaa Yesuusiin furmaata arga. Har'a galgala maqaa gooftaa koo sana amaneen furmaata argateera. Garbittii kee du'a keessaa butteenaa kaaste. Garbicha kee harka qabdee sagantaa du'aa keessaa naa kaasteetta. Haleluuyaa. Ani ooleera, ani ooleera, ani ooleera jedhame. Sana Bakka amma namoota imimmaan ija isaaniirra yaa'e namoonni bu'anii jiru. Amma misikirinetii isaanii dhageenye du'a oolan isaan. Yookaan dhala du'a oolee yookaan abbaa du'a oolee yookaan ishee du'a oolee du'a guyyaa malee. Du'a 2018 kana dhufe. Waggaa haaraatti gaddaan qeekee kan qabate. Waggaa haaraatti sababa dingataan karaatti si hambisuuf irbaata gaddaa nyaachisuuf fira kee kan ba'e. Inni boo'i boo'i siin jedhe suni yookaan fira kee tole yookaan siti oole. Mee warra ammaa imimmaan sinirra yaa'e achas ba'a. Anaanis na boosisaa ture. Fayyamaniiru. Eeshi. Eewudhati. Annanee. Eh? Annanee. Nani aannan maal taate? Nan bu'aa callumadhe. Yaaddoo qabda mini ati? Eeyyee. Mana keef haa ta'u ofiif. Eeyyee. Bakka Waaqayyo gidduu galeera galatoo qopheeffatta. Ameen. Tokko. Dubbadhaan biraan kunoo bo'aa jirtaan naniin. Nam tokko sagantaa kanaan du'a guyyaa malee du'a oolchachuu jechuun biriin hin argamu lubbuun namaa. Miliyoonaan hin argamu lubbuun namaa. Anadha Keeniyaatti. Ijaan koo Keeniyaatti silkiina jalaa kaasuu dideenatu boo'e. Sitti boo'e. Keeniyaatti silkiina.